Osana ma hin tuffatin iddootti sirgaaru qaba. Anaatu beekaa hin baay'isin. Tarii khasi caalu khasi daran beeku hedduu jiraachuutu mala. Hiyyeessa hin tuffatin boru isaatu dureessa taha. Lolaafis hin ariifatin tarii tasa miidhamuu dandeessa. Karaa hin beeynirra hin deemin tasa miidhamuu dandeessa. Nama hammeenya kee haasa'u hin jibbin boru tarii isumaatu gaarummaa kan kee haasa'utu mala. Kiyya qoftiin haa caalu hin je'in dhaggeeffataa dhabdaati. Seenaa hin dagatin dhaloota dhufuuf dabarsi. Niin beeka jettee hin taa'in waan ati hin beeyne baay'eetu jira. Balleessuufillee hin fiigin tarii kan si balleessutti bahuu malta. Sirriidha jettee waa hunda hin haasawin dogoggora qabaachuu danda'a. Abdii hin kutatin haga fedhe yoo turullee si dabruu hin isaa hafan qabu. Jallina namatti hin yaadin jallaa taatee hafta. Hojii hin tuffatin hiyyeessa taatee hafta. Qabeenyaan hin boonin tarii boru sirraa dhumuu danda'a. Namni ati jaalattu yooniif duwida sitti gale ariifattee hammeenya isaa hin haasawin tarii walitti araaramtee isaa wajjin yeroo wal agartee qaanfatutu mala. Waan namnis jalaa calliseef na jibba hin je'in tarii haalli inni keessa jiru gaarii miti ta'a. Yeroo hedduu hojiin sheexaanaa obboleessa keetiin zanni wali si balleessa obboleettii teetiin zanni wali si balleessa akkasuma ammaas jaarsa jaartii zanni wali balleessa haadha fi abbaa ilmoo fi haadha abbaa fi ilmoo walitti zanni balleessa nama hedduu zanni wali balleessa. Kanaaf inna sheexaana lakum aduun مبين شيطاني عدو خيسن قد على جخنا شيطان فراه إنه وهند شيطان أفخن أصون تاني شيطان أبوتا خن أصون تاني لبوتين جاف درسيني إفهاتي سنوسين جنا المسلم أسلم القب. أشرا إيجل ما هو جيف كترمو مالفادو جينيسا دقيا غانمو جيبا فاسي دما غبوري أمو شنيم مافغن دما نبيك غانمو جاللتكما أكت ديغم الربا في همي أماس نماميدو كان هدو همامي وان وجي شيطانات هونيس إخواني ميلا لا أجب دبي ففا مكا جلتيتك عن ديرسون إسالافا جلنان قدنان أكسومتها فا نمكنا قوته يرو أمالف شيطانا لنجسي أنين إسا نافا اتدكنيسي إلى أمارفا هقو وسمون إسا ونيا دموفا وان هكا هنگرتو تاتيت هفتي دوفا. نعم والله. أمان دبي أركي بردوران نانقلي إذا شيطاناتو قلبي تيني لالي ركينا نجرو يوم تكالا لي تناف جيرمني نمو والوالالي تنمان تجينيو تيات تهاملي رقادا نطلفا ننقلتو تقولي ربين نفتنوس واتكاهن جيل أكنان تيني خجيل جيرما ربرا أكمين أوف ربين دبا فتنان الرا نتوهن قدا نوتيسا والجبرا أفامني أيفاني هجاك أبتشو إرا والتقفتو فتشو شفاوان ظلمي إرا أني شكي دبيتنا أبارسان نجرا تكان إسن جها لقيانا مرة قلبي يزيسا باسا بوبي برا أسمتين دابقا وجين شيطانا كان فقط. ما شاء الله عليك. والله والله ادو قرص قدام كيسا قبلي جزارة بس خلو المسلم. أكسمتك قبلي خينا فيديو إن شاء الله خان عرف قبلنا دفني خان فقاطة فيديو فدرت فيديو سكنتك قبلني تجرى إن شاء الله فيديو بريدة دلقو دافي دعاء سنو قرار مجنة دابد دادا سنجنة هوروني ماتي نمتيز ماتي تها هاجستي من دامسي إسلام آخرت قبضماتها وقت. إن شاء الله وردتو خيان تيس أنس قاسا جنتاز ياسمرت تمرا إن شاء الله هنقصا جنتا برا بريد دو برنوتا قبضو ولد تدي بنوتي نجد جويسا نجنا دابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماهر كفوني هردفتو تفكا بجمتو توان أفيشو أرأمنا وان أفيشو كان أنا ما تدبلي من فكاتي من وان أفيتتين أرقما غافي بديبين أف بوتي من كان كيتتين أفيرو كان كيتي في قدا غلطو مسين جدا أكمي نغا جرتني هردفتو تفكا بجمتو توان أفي يرى ديبيد آني بغا نغا جراتني أكا نغا قبضن أبدي ربي بران قبا كلتي مانغا مغافي غافتميتي تترى غافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غافي تكوفا مي اوف نبرسيسي اتي دلتو ايستي اتي دلتو
kutaa kamiiti Oromiyaa keessa? Ani Oromiyaa keessa kutaa Arsii godina Arsii bahaa godina Arsii bahaa aanaa Tayyaa ganda Siboo Abaadir bakka jedhamutti dhaladhee achumatti guddadhe. Nama cimaadha yookiin lammaffaan nama cimaadha yookiin beekaa keenya kan jennuun tokko irraa waa sadinuuf ibsi. Tokkoffaa obsa qabaachuu, lammaffaa kaayyoo isaatiif okkoluu jechuun kaayyoo isaatiif okkoluu yoo jedhu waan keessaa miidha keessa isaa jiru san galmaan gahuudhaaf. Sadaffaa oduu namaatiif gurra kennuu dhiisu jechuu waan irratti fuulleffatan san irratti waan irratti fuulleffate san irratti imalu jechuu roorroo namaatiif jecha namaatiif jilbeeffachuu dhiise. Deebisee yaada. Sadaffaan addunyaan tuni addunyaan tun amma yoo ilaallu qufannaa qabee dhiifama. Amma yoo ilaallu yeroo nu keessa jirru kana safuu gataa jirti. Mee sodaan ati keessa keetii qabdu maal? Akkasuma shamarran keenya maal jettaan warra uffata aadaa Oromoo irraa adda ta'e uffatanii. Sodaan ani keessa kiyyaa qabu dhugaa rabbi sodaan ani keessa kiyyaa qabu jechuudha. Wanni keessa kiyya jiru ilmi namaa dila'aadha. Ilmi namaa dila'aadha yoo jedhu yookiin guyyarraa osoo diliin dalagin hin oollu Allahu a'lam rahmaan beekaa nama dilirraa qulqullaa'ee nuti hin beeknu jechuudha. Ilmi namaa dila'aadha. Ani osoo hin tawbatin osoo tawban ani magfiraan rabbii kiyya kadhadhu inshaallah nu hundarraayyuu waaqee balamtu rabbiin nu hundarraayyuu waaqee balu. Magfiraan ani rabbii kiyya kadhadhu osoo narraa hin qeebalamin sila tasa duniyaa kanarraa galinna jedheeti sodaa akkasiittu keessa kiyya jira jechuu akka dhuunfaa kootiitti. Gama biraatiin akka amma yeroo ammaa kana aadaallee safullee namni gataa jira jettee ati na gaafattetti immoo dhuguma aadaallee safullee gataarraa tokkoffaa sooshaal miidiyaa ni fayyadamna yoo jenne likkii sooshaal miidiyaa itti fayyadamnu san bira dabarfannee amantii fi safullee eeggachuutti hin jirru jechuudha. Inshaallah rabbiin nu haa tiisuu karaa keenya irratti hunda keenyayyuu akkasuma uffata aadaa irraa adda ta'e godhatanii yoo jettu maal jechuudha taayyaa kun anumatti iyyuu gaaffii natti uffata aadaa irraa adda godhatanii yoo jettu fakkeenyaaf uffanni aadaa isaa uffatuma aadaa ta'e diizaayinni isaa akka faashiniititti hodhanii waan akkasiisan uffata aadaallee qaba balleessanii jira. Garuu mootu nu aadaa fi safuu gatuu hin qabnu jedha. Afuraffaan hiikuun hawwiin ati uummata Oromoof hawwitu. Hawwiin ani uummata Oromootiif hawwu bilisummaadha. Inshaallah hawwiin ani uummata Oromootiif hawwu bilisummaadha. Rabbiin bilisummaa nu haa argisiisu. Gabrummaan asumatti nurraa haa dhaabbattu. Akaakayyurraa abaabayyurraa nuti tartee nurraa amma ilma keenyatti hin tarinii asumatti nurraa haa dhaabbattu inshaallah. Shanaffaa uummanni Oromoo maaf waggaa kan hunda gabroome jettee yaadda? Wanni waggaa kan hunda uummata Oromoo gabroomse waliigaltee dhabuu Oromoon hin rafnillee qabsaa'aa ture. Garuu uummanni Oromoo wal gurguruu fakkeenya warri taayitaa keessa jiru warri aangoo irra jiru har'as ta'ee kalis ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo wal gurguruu fi waliigaltee dhabuudha. Wanni saba keenya bilisoomuu dhorke. Jaaffaa mee dubartoota Oromoo keessaa kan yeroo durii Oromoo bulchite lama nuuf himii. Akkuma nooyyee lammaffaanii Adaanech Abbabee. Gaaffii itti aanu horteen Oromoo eessaa ka'ee eessatti galee? Horteen Oromoo eessaa ka'ee eessatti galee? Horteen Oromoo kuushii bakka irraa ka'ee bakka horteen Oromoo itti gale dhugaa naffasee sammuu hin qabu. Dhugaa dubbachuun firooma hin kutu jedhama. Horteen Oromoo immoo bakka irraa ka'e kuushi.
Saddeettaffaan afaan Oromoon dubartiin takka yoo gara bultii seente maal jedhamti? Dubartiin takka yoo gara bultii seente maal jedhamti? Atuu barreessitee jirtaa yookaan atuu iyyuu na gaafattee fakkeenyaaf dubartii yeroo hin heerumin durba jedhamti. Yoo heerumte durba jedhamti. Dubartii jedhamti jechuudha. Dubartii jedhamti. Yookaan haadha manaa ebaluu jedhanii abbaa saniin waaman yoo heerumtee jirti jechuudha. Gaafa heerumtee bultii godhatte jaartii ebaluu jedhaniitiin yookiin haadha manaa ebaluu jedhanii jaarsa isii saniin waaman dubartii jedhamti jechuudha. Garuu akkasitti beekan akka biraatitti hin beekan yookiin tarii naannoo adda addaatitti waan biraa jedhamuu danda'an beekan. Saglaffaa mee weellistoota qufaan qabee dhiifama dhugaa rabbi qufaa likkiin sagaleen xiyya likkiin hin jirtu garuu hin beekani. Mee weellistoota duraanii keessaa kan seenaa guddaa hojjetan nuuf himi. Weellistoota duraanii keessaa yaa'ani warra lubbuun jiru moo warra du'ee akka ta'e naaf hin galle. Doktora Kabajaa Alii Birraa warri darbe mootu kaa jechuun weellistoonni Oromoo warri seenaa hojjetan baay'eedha. Lakkoofni hin fidnu. Doktor Alii Birraa Eebbisaa Addunyaa nama darbe keessaa jechuudha. Hanga siyaasiyyuu kaa qacalee meeqatti dhume biyyoon isaanitti haa salphattu. Kurnaffaan ammasaa gootota Oromoo keessaa kan seenaa isaan hin daganne kan Oromoo waan guddaa gumaachaa sadii nuuf himi. Gootonni Oromoo kan seenaan hin daganne kan Oromoo waan guddaa gumaachan baay'eedha. Haaji Adam Saaddoo, Abbaa Icciitii, Abbaa Xiiqii, Hussein Bunee, Jaarraa Abbaa Gadaa akkasuma gootonni baay'eedha lakkaa'ee hin fixu jechuudha. Hiikuu ati akka nama Oromoo tokkootti yeroo kana Oromoo walii galfaa maaltu barbaachisa mee dhaamsa kennuuf laati. Yeroo ammaa kana wanni Oromoo barbaachisu walii galteedha, tokkummaadha. Wal basaasuu dhiisuu, wal gurguruu dhiisuu, diinatti wal kennuu dhiisuu, diinatti wal basaasuu dhiisuu, irra caalaa tokkummaa. Yaa'ani wanni guddaanii walumaa galatti jechuudha. Tokkummaa akka aartistii Nuwoo Goobanaa Rabbi rahmata isaanii haa godhu dhaaman san tokkummaan kenna daran cimee itti fufuudhaaf bakka geennetti bakka teennetti bakka deemne hundatti diqqaa guddoo osoo hin jenne dubartii osoo hin jenne beeku osoo hin jenne wallaala osoo hin jenne dhiira osoo hin jenne jechuudha. Tokkummaan keenya cimuu qabaa jedha. Gaafiin 12ffaan ayyaanni Oromoo waggaa waggaan kabajamu keessaa lama nuuf himi. Irreessa qofa beekaa. Ayyaanni Oromoo waggaa waggaan kabajamu an irreessa qofa beekaa. Ayyaana biraan mootu hin beeku akka amantii musliimaatitti mootu ayyaanni waggaa waggaan kabajamu Iidul Fitrii fi Iidul Adhaadha. Ka Oromoon mootu akka beeku jechuudha. Akka waliigalaatitti waaqeffataa ta'ee kamuu ta'ee jechuudha. Ayyaanni hin beeku irreecha. Sanin booda akka biraan beeku dhiifama. Gaafii kiyya xumureetiin jira. Akka deebisee abdii qaba. Inshaallah ka dogongoree na of folchaa isiniin jedha. Asumaanuu waan fiishoo jabeessaa hundi keessaniyyuu wal bira dhaabadhaan dhaamsa kiyya. Akka wal jajjabeessinu, akka wal utumnu, akka dhaaba fi dagalee waliif taanu waan qabne kanallee sooshaal miidiyaa erga fayyadamnee tarii dhuunfaa keenya bira darbee akka hawaasa Oromootii waa godhuu dandeenyu, akka hawaasa keenya waa godhuu dandeenyu jechuudha. Akkasitti inshaallah rabbiin galmaan nu haa ga'u. Nama waan qabe galmaan ga'u nu haa godhu. Nama waan itti dadhabillee firii isaa kana daran argu rabbiin nu haa godhu. Akkas isiniin jedha nagaa keessanaaf tura. Waan isin hafee jedhee waan nagaa fi isinitti ta'e nagaafachuu dandeettaniif tafaddaluu aalam fiikum isiniin jedha.